Jallaaf micciiramaa karaa dhugaa gadhiise dhugaa waan beeku fakkaatu garuu dhugaan keessa kan hin jirre wanna beeka dhaloota beekaa fakkaatu garuu dubbii sagalee waaqayyo warra micciiran sagalicharraa warra jallatan dhugaa kanarraa warra goran warra maqan wangeela harkatti baatu malee wangeelli keessa isaanii kan hin seenne afaaniin dubbatu malee jireenyi isaanii dhugaa dubbichaan kan hin guutamne jireenyaan immoo gooftichaaf kan hin jiraanne maqaan isaanii kiristaanaa maqaan isaanii faarfattoota lallabdoota raajota maqaan isaanii paasteroota ta'e malee maqaa jijjiiranne malee jireenyi keenya hin jijjiiramne jireenya jijjiiramuu barbaada waaqayyo maqaa jijjiirrachuu miti waaqayyo jireenya jijjiiramuu barbaada jechuudha. Aki wini heden aluki hantalbeno kasiba haturra baadi waaqayyo jireenya barbaada waaqayyo jireenya jijjiirama maqaa jijjiirrachuu miti kan inni barbaadu jireenya jijjiirrachuu iddoo jijjiirrachuu miti kan waaqayyo barbaadu iddoo jijjiirrannaa miti kan waaqayyo barbaadu jireenya jijjiirama barbaada waaqayyo iddoo jijjiirrachuu dhumne miti pheenxee kan taane biyya lafaa kee iddoo jijjiirrannee gara waldaa dhumne miti jireenya keenya geeddarame moofaa baafnee nama haaraa taane niw kireeshinii taane uumama haaraa taane kan ittiin garaa ittiin jibbinu hin qabnu garaa ittiin nama jeemnu hin qabnu afaan ittiin nama abaarru hin qabnu silaa utuu jijjiiramneera ta'e afaan ittiin nama abaarru hin qabnu burqaa tokko keessaa waan lama ba'u ture eebbifa baarsi tokko kee yaa'u ture jijjiiramneerraalee ofaa ilaallu obboloota jijjiiramneerraalee jijjiiramteetti waldaan kiristaanaa silaa eessaree inni abaaru eessa inni arrabsu eessa arrabuma sana kee abaa hin jijjiiramne iddoo jijjiirraadha malee jireenya jijjiirraan hin gaggeeffamne jechuudha iddoo jijjiirraan barbaadu waaqayyo iddoo jijjiirraan barbaadu iddoo jijjiirraan barbaadu waldaa tokko dhufuudha iddoo jijjiirraan biyya lafaa kee gara waldaatti dhufuudha lakki jireenya jijjiirame barbaada waaqayyo niw kireeshinii uumama haaraa ta'uu barbaada waaqayyo moofaa keessaa baanee haaraatti akka dhumnu jireenya akka jijjiiramu barbaada iddoo jijjiirrachuu maqaa jijjiirrachuu dhimma waaqayyo miti jireenyi keenya jijjiiramu garuu dhimma isaati kiristaanummaan jireenya jaata yeroo amma nu kee jiraannu kana beekuun baricha bituu dandeenya ijoolleen isaa kora maffaa seenaa baraa tokkoffaa seenaa baraa boqonnaa 12 lakkoofsa 32 akka kutaa kan dhaqaa dubbisaa dhaqaani baricha bareechanii beeku warra kaan waa'ee barichaan beekanii mootota warra kaan wajjinis sappoortarii warra mootii takka mootii bara sana ture saa'olii wajjin duukaa takka saa'oliin deeggaru takka daawitiin deeggaru warri kaan hin beekan waliisaa bubbeedha warri kaan qilleensa warri kaan takka sana deeggaru takka isa kana deeggaru baricha sana keessa warri isaa korgaru mootummaan daawit gaafa dhufe daawit gara mootiitti dhufaa gaafa dhufu daawitiin deeggaru itti kaan sababni isaa beeku wanna waaqayyo godhu fiicharii isaa wanti ta'aa jiru yerichi maal akka ta'e yeroo waaqayyo daawitiin moosisu akka ga'e yaada waaqayyo akka ta'e adda baafatanii beeku jarri kun kanaaf akka warra kaanii miti akka qomoo kaanii miti jarri kun baricha beeku jedha sagalee waaqayyo baay'ee natti tolaaf yericha beeku jedha sagalee waaqayyo beeklaame obboloota baricha bitaa inni lallabu caalaa baricha keessa wanta jiru beekuudha eessa akka jiru dhaloonni eessa akka jiru beekuun baay'ee murteessa yericha bara binnaa ogummaatti deddeebinaa sagalee waaqayyo moo nutti meera Phaawulos immoo nutti hime Efesoon boqonnaa 5 keessatti boqonnaa 15 kaatanii guyyoonni kun guyyoota gadheedha guyyoota gadhee bad days evil days these days evil jedhama guyyaa gadhee yeroo gadheedha yeroo kee jiru kanaafidha akkuma warra kaanitti deddeebi'u nu barbaachisoodha uf sirreeffachuu qabna karaa keenya sirreeffachuu yaada waaqayyo adda baafachuutu nurra jiraadha gooftaadha Yesuus egaa jireenya keenya keessatti nu abdiidhaan jiraanna wanni warra kaan irraa gargar nu godhu isa kana Phaawulos kutaa kana keessatti rakkinni jira eeyyee rakkina salphaadha garuu qallaal makaraa kan gizeeti kan salphaa bicha miti kan yerooti kanaaf nuni matumaa abdiin kutadhu dhaatti maaseetala ilaalutu nurra jira ulfinicha ilaaluu nurra jira egaa jedha baay'inatti tola amma fite ulfina bara baraa isa safaran qabne sana baachuudhaaf nu qopheessedha rakkinni salphaan inni yeroodhaaf nurra jiru kuni ulfina bara baraa isa safaran qabne sana baachuudhaaf raabaggaa daalassee maal jedhe matumaa abdiin kutadhudha namummaan keenya inni bakkeerraa gadhumaa deemaa namummaan keenya inni keessaa garuu har'aa bora haraa deemaa si keenya dukkana addunyaa nuuf ibsaa Yesuus keenya farra duwwaa mitan keenya waaqessuun haleluuyaa moofaa deemna miti haraa deemna inni keessa keenyaa maal ta'a deema haraa deemna abeet isaan bakkee ilaalu jarri bakkee ilaalu bifti isaanii akkas ta'e malki isaanii akkas ta'e nuuqqattee akkas taate jarri kun rakkattoota jarri kun bakka wan miskiinota rakkattoota jarri kun jedhanii isaa waan bakkee ilaalu Phaawulos deebisee nuyi waa'ee bakkee keenya irraa dhimma hin qabnu namoota waa'ee bakkee isaaniitu isaan dhiba namoonni waa'ee bakkee isaaniitu isaan dhiba hamma waa'ee bakkee keenyaaf cannaqamnu utuu isa keessa keenyaaf cannaqamne yoona jijjiirama guddaa finneerra obboloottan kun hamma isa bakkee keenya irratti yeroo gubnu hamma isa bakkee keenya irratti nama waaqayyo ta'uudhaaf of qopheesseedhaam isa bakkee kana wuccaawii maannatii kee
waan bakkee jiru isa bakkee tun ta'in nama waaqayyo ta'uudhaaf of qopheessi. Keessa kee qopheessi. Waan uffattu, waan nyaattu, mataa kee maalii keessa kanatti yeroo hin gubinii. Kanatti yeroo gubuu qabdu caalaatti yeroo kennuu qabdu isa keessa naa haara'i. Isa keessa naa of qopheessi. Nama waaqayyo ta'uudhaaf of qopheessi. Namni namummaa foonii cimsuudhaaf of qopheessu inni faayidaan qabu kan yeroo muraasaati jedhaaf Ximitoosiif Phaawulos gaafa barreesse. Namummaa foonii namummaa ishee kana ishee bakkee kanaaf of qopheessuuf ishee cimsuudhaaf of qopheessuuf. Maal dhimmina amma waa'ee bakkee dhimmina miti amma waa'ee bakkee dhimmina. Istaayilii meeqa jijjiiranii istaayilii meeqa jijjiiraa oolu dhaadhayyuu jijjiiruu barbaadeera namni. Isan qabne iyyuu itti dabalata namni amma. Hin fokkisa dhaadni koo kun funyaan koo kun hin fokkisa ofirraa kutee gara biraa dhaabbata. Ijji koo kun hin fokkisa ofirraa seexanni namoota iddoo baay'eetti gashira buloota. Dhugaadhaan dubbatamee waan hin dhumne waan baay'ee keessa galleerra addunyaan dhaloonni. Funyaan ofirraa baasee gara biraa gashata funyaan koo sirrii miti jedhee isa waaqayyo uume shakke. Saalli koo sirrii miti jedhee saala isa tokko baasee durba ta'uun barbaade jedhee isa kan durbaa fudhata. Dhiira ta'uun barbaade itti dhiiraa fudhatti. Nan daa'etti amma durbi dhiirri nan daa'e jedhee akka durbaatti garaatti baatee yeroo inni itti da'aa jiru yeroo akkasii jedhama. Beeknaaree kana waan amma addunyaan kun ga'aa jirtu nuu galeeraaree moo akkuma warra kaanii nusi wayyuma waliin isaa tonuun galiin abbuma barbaanne wajjin kottaa na wajjin baay'oo jedhee taayyeen akka jedhe miti girrisa jedhe taayyeen xuruu jedhe girrisa dhuguma jedhe girrisi waluma duukaa tokko iddoo tokko akka jedhe dhaabatee hubatu maaliif achirra deemne jedheen gaafatu. Waaqayyo nu gargaaru. Waaqayyo nu gargaaru. Hallelujaa. Waaqayyo nu gargaaru. Waaqayyo qalbiitti hubannaatti nu adeemsu. Ani obboleessa keessan isinitti eekkamu miti. Dubbii waaqayyo na kee kaa'e bichaan dubbadhaa. Baricha bitaa akka durbaatti garaatti baate. As jijjiiruu wayyaa kanaas gochuu dhimmaa oolani. Hamma isa kanaaf hojjetaa oollu yeroo itti dubbii waaqayyo xiksii tokko taa'ee gad dubbisu daqiiqaa 10 yeroo jilbeenfatee fuula waaqayyo duratti dabarsu hin qabu. Mataa kanaas jijjiiruu wayyaa kanaas gochuu qaama kanaas geeddaruu isa kana gochuudhaaf immoo yeroo qaba namni saayitii meeqa dabarsa jireenya isaa keessatti. Obbolootaan koo jireenyatti jira seetanis hin jiru jireenyatti. Isa bakkee kanarratti amma xiyyeeffattanii keessa keenyaatti yeroo baay'ee laachuutu barbaachisaa. Amma isa bakkee utuu hin ta'in barbaada waaqayyo. Bakkee keenya waan waaqayyo uumetti waan dabaluu hin qabnu. Qulqullina ofii eeggachuun yaa sirriidha. Waan waaqayyo uumetti waan dabaluu hin qabnu. Fungaa godhees yoo uume sirriidha. Maal godhees yoo uume ni sirrii. Waan ni uume dizaayinii ni uume mormuu hin dandeessu. Isuma inni si uumetti gammadi. Ati nama bareedduudha. Gara biraan waan tokko sin cannaqin. Funyaan jijjiirrachuus hin naqin. Rifeensa jijjiirrachuus hin naqin. Sirriidha inni waaqayyo si kenne. Rifeensichi sirriidha bakka hin bareeda. Bakka you are beautiful, you are handsome. Ati hin bareeddaa bareeddu sun. Kana jaalamaa hin kenne. Waaqayyoon nu uume akka kanatti nu uume waaqayyotu. Jaamaa kan godhu waaqayyo. Isa kaan immoo jaamaa godhee uume. Isa kaan immoo miila malee uume. Isa kana hojjeta addunyaan dabarfamanii sammuu isaaniitti kennamaniiru isaan. Duukaan bu'iin isaanii hin argin isaanii hin ilaalin isaanii waan addunyaan keessa jiru kana isisa Phaawulos akka jedha inni keessa keenya har'aa bor haaraa deema yeroo yoom har'aa bor taaddasaadha ittaaddasaa ilat ba'ilat yeroo yerootti har'aa borii haaraa deema keessi keenya haleluuyaa dukkan addunyaa nuuf ibsa Yesuus keenya ameen haleluuyaa haaraa deema maqaa haaraa ilat ba'ilat yeroo hundumaadhaan haaraa deema yeroo namni mee akka inni itti haaraa deemu isinitti himu namni dubbicha dhugaa kana nyaatu hin beekama. Namni dubbii kana dhugaa kana nyaatee sagalee kana of keessaa nyaachaa jiru hin beekama bakka. Guyyaadhaa gara guyyaatti dubbiin dubbatu irraa sabarta. Sagaleen lallabu irraa sabarta. Faarfannaaf dhufaa jiru faarfannaa isheen fiddu irraa barta. Yeroo gooftaatti dhiyaattee jirti taana jiraachuuf dhiisuu ishee itti dhiyaatee jira irraa barta. Hin baramaa. Namni yeroo hundumaa dubbicha nyaatu nama akkamii akka ta'e hin barama obboloottan koo. Namni warra irraa fagoo jiran dubbicha irraa fagoo jiranii gaafa isaan lallabanuu irratti beekna nuyi. Gaafa isaan faarfatanuu irratti beekna nuyi. Dubbicha keessa irraa fagoo warra jiran. Sagalicha irraa fagoo warra jiran. Namni ko qacaacaa kan inni ta'u dubbicha gaafa nyaanneedha. Namni biddeen hin nyaanne qacaacaa ta'a. Namni biddeen hin nyaanne fakkeenyaaf qacaacaa namni ta'u nama akkamiiti biddeen hin nyaatu taanaan mucaan koo ani ijoolleen qaba mucaa qaba beektu sini. Ijoolleen qacaacaa kan isheen taatu mucaan isheen hangafti nyaatu turte. Nyaata nyaattu qacaacaa taate bakka qacaacaa taate nuuqqatte hin qallatte maaliif nyaata nyaattu turutti nyaattu inni iddoo aannan turutti ishiin jettu nu diddi aannan inni iddoo nyaata nyaattu kanaaf akkas taate namni sirriitti akkasi namni dubbii kana sirriitti hin nyaanne sagalee waaqayyo sirriitti hin nyaanne tajaajilli isaas qacaacaa qancaraa barreen gaddaas tooruma tokko baranaas tooruma tokko faarfannaa isaas immoo barreen gaddaati waan jijjiiramu qabu kiristaanummaa keessa lallabni suma sana waan jijjiiramu qabu waan itti dabale qabu waan irraa hir'ise qabu bayyesuus idduma isaatti eega jechuudha akka namtitti ishee 1000 fudhattee 1000 irratti dhaabattee eegde 1000 keessee ooltee eegde waasheen taate gartamitti namtittiin akkas taata. Waaqayyo obboloottan kun dabalaa akka deemnu barbaada waaqayyo kiristaanummaan dabalaa deemudha.
dabalaa deema. Obsaan barreen gaddaa barana wal fakkaataadha taanaan kiristaana jireenya fuurasaa idduma tokko leevelima tokkodha jira taanaan shakkii. Inni baakii godheera wanni siqaan jiru jechuudha obsaan. Qancaraa jira nyaata sana hir'iseera jechuudha. Nyaata sanatti dabalaan jiru jechuudha. Dubbicha sana nyaachaa jiru jechuudha. Sagalee sanatti dhiyaate seeraan sagalee sana sirriitti fudhataa jiru jechuudha. Kanaaf jijjiiramni hin jiru jechuudha. Haleluuyaa. Jireenya qancaraa, tajaajila qancaraa, tajaajilli keenya qancaraa ta'a yeroo dubbicha nyaannu. Sagalicha nyaachuutu nurra jira. Dubbichatti dhiyaachuu nurra jira. Dubbicha nyaadhu. Kunoo si harka jira. Eessaa fidee nyaadha? Si harka jira kunoo. Tiraasii jalan kaa'ii nyaadhu dubbisi. Achi keessa jira. Dubbii dhugaan. Dubbicha dubbisi. Sagalichi sagalee waaqayyooti dubbisi. Irraa baradhu. Si barsiisa. Si gorsa. Si leenjisa. Gara gaarii si agarsiisa. Karaarra deemtu sitti hima. Sagalicha. Meesiti sagalee naa baasi qaalaa waxaan jedhi qaalaa waxa maal qaalaa waxaa goona sii bayeras qaaliin takkaan uu beekuma asirra jira sagalee naa baasi amma bara kana sagalee naa baasi raajiidhaan maal sagalee baasu sagalee maal baasu sagalee isaantu baasaa sagaleen takkaa bahe sun harka jira dubbichi karaa sitti agarsiisa maappii jireenyaati garatti deemtu kompaasii jireenyaa sana matti agarsiisu kun dubbii waaqayyoo isa dubbisi eessarran baa jedhi kun sagalichi sitti maa sagalee naa baasii caalaa kunoo as keessa sagaleen maal sii baasan nama biraa wanti bahu tokko iyyuu si dogoggorsa inni naa baasiidha humnaan amma raajonni sin gubatanii humnaan sagalee naa baasii daawwatan raajonni sin gubatanii silaa isaanii isa barbaadu waan biraa jedhanii waan olii gadhaanii waan jalaa galuudhaaf waan biraatti namni karaa tokko karaa deemuun hin mallattira deemte nama meeqatu lagatti namni dhume nama meeqa lagatti namni qaaliin sii bahu hin jiru walumaa galatti qaaliin sii bahe sagaleen sii beekuma arraajitti na namarra hirkinnaan raajummaa nan qabata qaalii naa baase miti qaalii waaqayyo yeroo dubbatu dubbanna waaqayyo yeroo jedhu jenna malee namatu nutti matee baafatti qaalii jecha baaf jechi takka baheeratu ta'e sagalicha dubbicha nyaanne gaafarraa fagaannu akkas ta'a namni dubbicha nyaanne qancaraadha jireenya akkuma jettii fi amma sitti kana qancaraa taati bakka nuuqqatti qacaacaa taati dubbichi namni nyaanne qacaacaa tajaajilli isaas qacaacaa lallabni isaa qacaacaa homaa tokkoyyuu kanaaf haaraan deemu jechuudha inni keessa arraaborii keessi keenya haaraa deema jedha isaan mee waa'ee biyya lafaa miti nyaata isa waaqarraa beektu miti nyaata isa waaqarraa nyaadhaa kan nuu kenname kunoo sagalichi nyaadhaa dubbichaan guutamaa namni isaa guutame namni isa nyaatu guyyuma guyyaatti jireenya isaa haaraa deema keessi isaa haaraa deema kanaaf akka dhiilatti fayyadatu mattaaddas inaaromna jedha guyyaadha guyyaatti inaaromna jedha sagalichi kanaafidha rakkina salphaa yeroodhaan baannu kuni eebba isaa eebba hamma malee safara malee guddatu ulfina bara baraa jedhama obboloottan ulfina bara baraa dura keenya jira abdiin kututti ulfina bara baraa safara malee kan guddatu kan nuni imaajinii godhuu dandeenye sammuu keenya yaannee biraan keenya isa yeroo Yesuus Kiristoos mul'atutti ulfina bara baraa isa safara malee guddatu sana baachuudhaaf qopheessa rakkinni kun nu balleessa miti si balleessa jedha no maal godhare ulfina bara baraa isa safara malee guddatu sana baachuudhaaf maal godha si qopheessa maal rakkinni irraa kunidha rakkinni kun sin balleessu yaaddai dhuguma sitti sagalee waaqayyo rakkinni kun sin balleessu qorumsa amma sitti dhufe kun sin balleessu ulfina bara baraa guddatu sana baachuudhaaf si qopheessaa jira malee kanaaf obboleettii koo matumaa obboleessa koo matumaa abdii hin kutiin jarri kan akka jedhan nu barreessan kuni waan isaan keessa dhaabatanii nu barreessan mee gara sammuu kettaa dhufu haleluuyaa kiraa lafa seekree deelefeegaan Pheexroos immoo akka jedha qorma garaa garaadhaan qoramuunis isinitti dhufu sallaalinaayidha qoramuun keessanii nafuudha inni dhufaa jiru ulfinichi sarara caalaayidha abdii keessan isa jiraatarra kaadhaa deemaayidha ulfina isa borii sana ilaalaayidha haleluuyaa warqeen inni badu iyyuu qoramee ilaalama amantiin keessan inni gati jabeessi immoo qoramee ilaalamuun ta'uu fireedha qoramee ilaalama amantiin keessan inni gati jabeessi guyyaa Yesuus dhufutti maal jedha isin dubbisee jechuudha maal jedha warqeen inni baduuf jiru iyyuu ibiddaan qoramee ilaalamedha amantiin keessan alaa gati jabeessi immoo guyyaa Yesuus Kiristoos mul'achuuf jiru sanatti jajamee guddinaaf ulfina akka argatutti qoramee ilaalamedha jajamee ulfinaaf guddina akka argatutti amantiin keessan qoramee ilaalamedha yoom guyyaa Yesuus dhufutti qoramanii ilaalamuun jira dhaggeeffadha arras jala murii qaban qoramanii ilaalamuun jira qorumsa garaa garaadhaan dhibbachuun jira garuu waaqayyo kun kan yeroo ta'e isa borii wajjin waliin madaalu jedhe kanaaf matumaa abdii nun jechuu isaati waaqayyo abdiidhaan jiraanna obboloottan koo abdiin keenya inni akka ta'e ija keenya sarara kaachuutu nurra jira waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u waan isinitti dheeressinitti fakkaata kan koo silaan dheerataa waaqayyo naa eebbisu
Haleluuyaa. Ankoon dheerata dhugaa Waaqayyo naa eebbisu ammayyuu naa baadheessu ammayyuu kana caalaa akka machaa'ee dubbii isaa dubbadhu naa godhu Waaqayyo. Ameen haleluuyaa. Nan dadhabsiisin ammayyuu. Ameen. Egaa ofuma koof hin eebbisa isin diddanii kanaafi Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Yaa namoonni keenya rikemdii dheeraa dhaggeeffachuu barreeffama dheeraa dubbisuu hin jaallanneef anaan immoo waan dheeraan harka kaa'e Waaqayyo. Waaqayyoon jajadha. Waaqayyoon galateeffadha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo isin haa eebbisu baay'een isin jaalladha. Isinillee dubbii Waaqayyoo yeroo isinii sagalee waldaa kanarratti yeroo dubbadhu yeroo hundumaa garaa koo na gammada. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Dhaloota dubbicha dhaga'u akka dubbichaatti jiraatu Waaqayyo nu haa taasisu. Eebbi Waaqayyo mana keessan irratti eebbi Waaqayyo jireenya keessan irratti haafu dubbii dhageenya kanatti qabamne akka deddeebinu Waaqayyo hunduma keenya haa gargaaru. Waaqayyo isin haa eebbisu. Yoo Waaqayyo jedhe torbee kana keessas wal argina. Gooftaan iddoo jirtanitti isin wajjin haa ta'u. Naa kadhadhaa walii kadhannaa eebbifamaa ayyaana Waaqayyo keessatti. Nagaa faraarri Waaqayyoo lafa isin jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Obbolootan koo biyya garaagarii jirtan lafa garaagarii jirtan iddoo garaagarii hojii garaagarii irra kan jirtan iddoo jirtan hundumaatti irra deebiin jedhaa nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Waaqayyo inni nagaa keenya ta'e haalota hundumaa keessatti nu gargaaree nama har'aa nu godhe maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Ebenezer hammarraatti Waaqayyo nu gargaareera. Waaqayyo nu wajjin ta'eera. Gaarummaansaa, araarrisaa, tollisaa, gargaarsisaa nu wajjin hin ta'eera. Utuu Waaqayyoon gara keenya hin taane ta'e haa jedhan saba Israa'el jedha dubbii Waaqayyoo. Nullee utuu Waaqayyo gara koo hin taane ta'e atillee utuu Waaqayyo gara kee hin taane ta'e hundumni keenya utuu Waaqayyo gara keenya hin taane ta'e qoodi keenya maal akka ta'e eessa akka jirru tilmaamuun nama rakkisu Waaqayyo gara keenya ta'ee akeeka seexanni qopheesse kaayyoo isaa maasanaa nurraa cabsee warra jiraatee har'a ga'ee isa faarfatu nu godhe Waaqayyo. Dukkanicha dabarsee sagantaa du'aa sana dabarsee seexanni boolla baay'ee qotee boolla inni qote duuchee kiyyoo baay'ee kaa'e kiyyoon nuu kaa'e kukkutee warra darbanii jiraatanii isa galateeffatan nu godhe Waaqayyo. Har'a ga'uun keenya qoosaatti miti salphaatti miti gargaarsa Waaqayyootiin. Israa'eloota inni gargaare Waaqayyo. Israa'eliin gargaare jennee dhiifna miti. Obsaa gargaare Waaqayyo. Siin gargaare Waaqayyo. Anaan gargaare Waaqayyo. Silaa yoona kana diinni keenya fayyaatti warri nu liqimsu barbaadanitu jiran Waaqayyo afaan isaanii keessaa nu buuse jedhani warra Israa'el. Nullee akkasii afaan diinaa keessaa warra Waaqayyo buusedha. Nu liqimsuuf nu balleessuuf karaa utuu nutti barbaadanii hammarraatti garuu Waaqayyo nu golgee nu eegee nu tiksee hamaa qophaa'e hundumaa bira dabarseetu nama jiraatee isa galateeffatu fuula isaatti argamu nu godhe. Haleluuyaa. Galati Waaqayyoo haa ta'u. Namni dhaga'u namni dhagaa jiru namni galati Waaqayyoo keessa jiru iddoo jirutti sagalee kana yeroo dhaga'u Waaqayyoon haa galateeffatu. Har'a ga'uusaaf Waaqayyoon haa galateeffatu. Jiraachuusaaf Waaqayyoon haa galateeffatu. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Yoo Waaqayyo yeroo nu kenne gara dhumaarra kadhanna. Amma garuu kallattiidhaan dubbii Waaqayyo keessa koo kaa'e yeroo gabaabaa waliin qabaanna. Innis sagalee Waaqayyo keessa koo kaa'e isinii wajjin hirmaadha. Obboloonni karaa garaagariidhaan ganama kana kaatanii guyyaa har'aa yaadattanii sagalee Waaqayyo isin keessa kaa'een kennaa Waaqayyo isinitti kenneen tajaajilaa kan jirtan yookaan faarfattan kan lallabdan kan gaggeessitan kan kadhachaa jirtan karaa garaagariidhaan walaloodhaan karaa garaagariidhaan mul'ata Waaqayyo isin keessa kaa'een yeroo kana fuula Waaqayyoo bira turtanii saba Waaqayyoo warri tajaajilaa jirtan Waaqayyoon kana caalaa ayyaana isaa isiniif haa baay'isu humna isaa isinirraa kennu kana caalaa Waaqayyoon warra darbee tajaajilu isin haa godhu. Haleluuyaa. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Itti fufeen sagalee Waaqayyoo guyyaa har'aa keessa koo hafuurri Waaqayyoo kaa'e isin na barsiise isin wajjin hin hirmaan. Innis macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 37 lakkoofsa 14 irraa hanga lakkoofsa 20tti sagalee jiru waliin ilaalu akkana jedha maqaa gooftaa Yesuusiin nan dubbisa. Hisqiyaas caaffata sanaa warra ergaman harkaa fuudhee erga dubbisee booddee gara mana qulqullummaa dhaqee caaffaticha banee Waaqayyoo duratti hin diriirse. Waaqayyoon kadhachuu jalqabe. Yaa Waaqayyo gooftaa maccaa Waaqayyo Waaqayyo isa kan Israa'el yaa isa kiruubel gararraa jiraattu ati Waaqaa lafa uumteetta. Kophaa keessi mootota lafaa irraa irratti ati Waaqayyoodha.
yaa Waaqayyo gurra kee gara keenyatti qabii dhaggeeffadhu. Ija keetiinis ilaali. Dubbii Sennaaraab isa inni si Waaqayyo isa jiraataatti ga'isuudhaaf erge kanas dhaga'i. Yaa Waaqayyo mootonni Asoor saba kanaa fi biyyoota isaanii hundumaa dhuguma balleessaniiru. Waaqayyoolii isaaniis ibidda keessa buusaniiru. Waaqayyooliin isaanii kun harka namaatiin dhagaadhaan muka irraa hojjetaman malee isaan Waaqayyo waan hin ta'iniif namni isaan balleessuu danda'e. Ammas yaa Waaqayyo mootonni lafa irraa hundinuu Waaqayyo si duwwaa akka ta'e akka beekanitti ati harka isaanii jala galchuu nu oolchii jedhe. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Itti fufeen sagalee Waaqayyoo Daani'el raajicha boqonnaa 6 lakkoofsa boqonnaa 6 Daani'el raajicha boqonnaa 6 lakkoofsa 10 irraa kaasee sagalee jirutti fufeen dubbisaa. Ergaa wal fakkaatu lachaateef takkumaan dubbisaa. Isa booddee amma Waaqayyo na keessa kaa'een sagalee kanarratti dubbadha. Inni nama dubbisu kun Daani'el boqonnaa 6 10 kaatanii sagalee jiru dubbifadha. Yommus Daani'el caafatichatti milikinni akka godhame beekee gara mana isaa keessaas gara kutaa isa mana isaatti qaawwi isaa gara Yerusaalemitti galagalee banamee jirutti ol ba'ee akkuma dur guyyaatti si'a 3 gochaa tures Waaqayyo isaa dura jilbeenfatee in kadhate. Galatas isaaf in galche. Yeroo sanatti namoonni sun wal ga'anii dhufanii Daani'el utuu kadhatuu Waaqayyo isaa biraas araara utuu gaafatuu argatan. Achumaanis mooticha duratti dhiyaatanii waa'ee ittisa isaa biraa ba'e sanaaf yaa mootii namni guyyaa 30 kana keessatti gara kee duwwaatti malee gara Waaqayyo tokkotti yoo dhiyeesse gara Waaqayyo tokkotti yookiis gara namaatti kadhata tokko illee dhiyeesse boolla leencotaa keessa akka buufamuuf ittisa ba'eetti milikkita gooteetta miti jedhan. Mootichi immoo deebisee fi dubbichi kun akkuma seera Meedooniif Faares isa hin kaafamne sanaa jabaateen dhaabataa jedhe. Yommus isaan mootichaan Daani'el inni warra biyya Yihuudootaa booji'aman keessaa sun abboommii kee ittisa ati itti milikkitatti gootes hin ulfeessu yaa mootii kadhata isaas guyyaatti 3 inni dhiyeeffataa jedhan. Mootichi kana yommuu dhaga'e baay'ee jibbee yaada isaa Daani'el olchuurra kaa'atee hamma biiftuun lixxutti karaa ittiin isa baasuuf barbaadutti hin dhama'e. Kana irratti namoonni sun wal ga'anii gara mootichaa dhufanii mootichaan akka seera Meedooniif Faaresitti ittisi yookaas abboommiin dhaabbataan mootichi baasu tokko geeddaramuu akka hin dandeenye beekii yaa mootii jedhani. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kutaan kun kutaa baay'ee hubachuun nu barbaachisudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Dhimma ofii dursanii Waaqayyotti argisiisu yookaan immoo Waaqayyo duratti beeksisu. Dhimma ofii dursanii Waaqayyotti fidu, Waaqayyotti argisiisu, Waaqayyo duratti fidu, Waaqayyotti beeksisu. Dhimma ofii dursanii gara Waaqayyotti fidu, Waaqayyotti agarsiisu, Waaqayyotti beeksisu. Sagalee jedhuuf keessaa qaba sagaleen kun. Dhimma ofii dhimma kamiyyuu haa ta'u. Dhimma ofii jechuun dhimma kamiyyuu haa ta'u. Dursanii gara Waaqayyotti fidu, Waaqayyotti agarsiisu, Waaqayyotti beeksisu. Sagaleen amma iddoo nama dubbise kutaan lamaan amma dubbise kuni Isaayyaas keessa kutaan dubbise boqonnaa 37 kan inni dubbatu seenaan kun wal qabataan isin boqonnaa 36 kaatanii yoo dubbiftan malee kutaan kun isiniin galu maal akka ta'e isiniin galu 37 38 yoo dubbiftan Hisqiyaasiin beektu yaada. Hisqiyaasiin isa dhukkubsatee du'uuf ka'ee umrii isaa irratti waggaan 15 dabalameef sanadha. Hisqiyaas inni jedhu kutaa macaafa kana keessatti Hisqiyaas inni jedhu kun isa dhukkubsatee du'uuf ka'eetu bakka deebi'ee immoo akka jiraatuuf waggaan 15 umrii isaa irratti dabalameefidha kan umriin dabalameefidha jechuudha. Hisqiyaas kuni mootii Yihuudaati. Mootii Yihuudaa bulchudha. Saba Waaqayyooti Yihuudootan warra saba Waaqayyoo mootii Yihuudoota bulchu ture yeroo sana. Sennaaraab inni jennu mootii lama laalla. Sennaaraab inni jedhan kun immoo mootii biyya Asooriin bulchan ture. Bulchaa biyya Asoor ture. Asoor immoo diina warra Yihuudotaa, diina warra Israa'elotaati. Isaan kana kan bulchu Sennaaraab jedhama. Kutaan ammanii dubbise kana keessatti lakkoofsa 14 kaasee kan nu ilaalu kadhata Hisqiyaas kadhate. Kadhati kun kadhata guddaan. Kadhata Hisqiyaas kadhate Waaqayyoon. Sennaaraabii mootiin Asoor kuni
biyya Yihuudaa qabachuudhaaf yookaan immoo balleessuudhaaf rukutuudhaaf biyya ishee saba ishee rukutuuf lafa isaa qabachuuf saba ishee biyya ishee rukutuudhaaf xalayyaa yookaan immoo waraqaa dabdaabbee doorsisa qabu gara mootii Yihuudaatti yookaan immoo gara Hisqiyaasitti yeroo inni ergu argina. Mootiin kuni humna qaba, meeshaa qaba, mootiin sanaraa balleessuu danda'u, rukuchuu danda'u, biyya kee rukunna waaqni si oolchu hin jiru, waaqni kee meeshaa oolchu jedhanii xalayyaa doorsisaa jechuu dandeenya. Xalayyaan kun xalayyaa akkamii akka ta'e boqonnaa 37 dubbisaa xalayyaa doorsisaa erge. Xalayyaa doorsisaa. Xalayyaan doorsisaa kun humna qabna si balleessina, si qabanna, biyya kee akkas goone, biyya kee hin diigna, waaqni si oolchu hin jiru, of hin goyoomsin ittiin jedhee mootii Yihuudaa, mootii Waaqayyoo amanatu, mootii Hisqiyaas xalayyaa ergeef. Xalayyaan kun xalayyaa doorsisaati. Xalayyaan kun xalayyaa sodaachisaadha. Xalayyaan kun xalayyaa siin balleessaa, siin diigaa, biyya kee diiga xalayyaa jedhudha. Siin qabadha xalayyaa jedhudha. Kana qofaa miti xalayyaan kun gosa akkamii akka inni qabu fakkarsuu gurguddaa xalayyaa qabudha. Sodaachisaadha xalayyaan kun, doorsisa qaba xalayyaan kun gara mootii Hisqiyaasitti erge. Namatti erge Hisqiyaas jedha kutaamman dubbise kana keessatti. Hisqiyaas warra ergaman harkaa fuudhee dubbisee booddee gara mana qulqullummaa dhaqee caaffaticha banee Waaqayyo duratti hin diriirsee. Isa kana laanni barbaachisu. Dhimma ofii dursanii gara Waaqayyoo fidu. Hisqiyaasi xalayyaa kana warra inni itti erge xalayyaa doorsisaa kana warra inni itti erge harkaa fuudheetu erga dubbisee booddee ejjennoo inni fudhate tarkaanfii inni fudhate baay'ee kanatti tolu isa kana tarkaanfii inni fudhate ejjennoo inni fudhate waan tokko innis dubbisee booddee gara eenyuyyuu nanne gara mana qulqullummaa dhaqee caaffaticha banee Waaqayyo duratti diriirse. Haleluuyaa. 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 Ilaakas mootiidha Hisqiyaasi. Mootiidha hamma danda'e loltuu qaba. Mootiidha waan ta'eef loltuu qaba hamma danda'e loltoota qindeessuu dhaqe miti. Loltoota qabu humna qabu qindeeffachuu dhaqe miti. Loltoota qindeeffachuu hin deemne. Meeshaa qopheeffachuu hin deemne. Lolaaf meeshaa ol kaasuu hin deemne. Nama gara biraa mariisisuu hin deemne. Walgahii kaa'uu hin deemne. Eessa deeme? Mana qulqullummaa dhaqee fuula Waaqayyoo duratti xalayyaa dhufe kana diriirse. Duratti diriirse dhabbanee Waaqayyo duratti diriirsedha. Haleluuyaa. Waaqayyo gooftaa maccaa Waaqayyo isa kan Israa'el yaa isa kiruubeel gararraa jiraattu ati Waaqaaf lafa uumtetta qubaa keessi mootota lafaa irratti Waaqayyodha. Yaa Waaqayyo gurra kee gara keenyatti qabii dhaggeeffadhu ija keetiinis ilaali. Amma hin kadhate fuula Waaqayyotti fidee xalayyicha fudhatee ol gala. Kutaa macaafa amma dubbise kana keessaa wanti nuyi barannu dhimma ofii dursanii Waaqayyotti fiduu, fuula Waaqayyotti fiduu, Waaqayyotti beeksisuu. Egaa nuni yeroo waa gara jireenya keenyaa dhufu lollaa ta'u dhimmi tokko gara jireenya keenyaa dhufu gara eenyutti geessina dursa gara eenyutti geessina eenyuun mariisifna dursa eenyu wajjinaa sobna dursa. Haleluuyaa. 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 Milkaa'inni dhugaan murtee dhugaa argachuu furmaata dhugaa argachuu namni barbaadu dursee nama dhimma isaa Waaqayyo wajjiniin Waaqayyoon mariisisedha. Waaqayyo duratti fidateedha. Namni akkasii furmaata argata. Eenyu bira jiru obboleetti ko furmaan? Eenyu bira jiru obboleessa ko furmaan? Furmaanni kan jiru Waaqayyo dura jira. Egaa Hisqiyaas mootiin kun otuu biyya bushuu garuu solushiniin furmaanni Waaqayyo bira jiraachuu isaa duwwaa baree xalayyaa harkaa fudhate xalayyaa doorsisa of keessaa qabu xalayyaa sin balleessatti hin jedhu kana fuudhee gara fuula Waaqayyoo mana qulqullummaa dhaqee kadhachuu jalqabe. Waaqayyo duratti xalayyaa kana banee Waaqayyotti agarsiisee kadhachuu jalqabe. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Yeroo baay'ee kan nuyi rakkannu dhimmi keenya kan inni hiika dhabeef kanaafi. Dhimmi keenya maaliif hiika dhabe? Kadhanni keenya maaliif deebii dhimmi keenya maaliif deebii dhabe? Kadhanni keenya maaliif deebii dhabe? Yoo jennu yeroo baay'ee rakkinni keenya maayinni dursa gara Waaqayyotti dhimma keenya hin fidne. Erga ofii keenya yaallee erga karaa barbaannu deemnee booda yoo ta'u didde deebinee gara Waaqayyoo dhufna. Akka furmaanni diddeetti gara Waaqayyoo dhufna.
Yeroo ofii keenya deemnee asiin deemnee karaa sana baanee karaa kana baanee yoo nu baasuu diddee karaan hundumtuu yoo nutti cufamte deebinee dhufneetu gara Waaqayyoo finna. Akkas ta'uun akka irra hin jirre hafuurri Waaqayyoo nu barsiisaarra. Dursaatii dhimma keessanii anatti fidaa anatti agarsiisaa na kadhadhaa dursaatii. Namoonni baay'een hojii jalqabanii, gaa'ela jalqabanii, jireenya jalqabanii kan isaan hin milkoomneef inni guddaan ofii isaaniitiin jalqabanii dursanii Waaqayyoon hin mariisifne. Gaa'elicha ofii isaanii jalqabanii, ofii isaaniitti galanii Waaqayyotti hin himne, Waaqayyotti hin mariisifne, Waaqayyotti hin agarsiifne, hin kadhanne. Kanaaf gaa'elli nama baay'ee feelii ta'e, kanaaf gaa'elli nama baay'ee kufaa ta'e, kanaaf namni jireenya